Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin hageessuun isiniin ja'a. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. An qopheessuun sagantaa kanaa Arshat Tarrafaafaajiiti. Keessummaan kiyyaarraa immoo barreessaadha. Keessumattuu sirboota adda addaaf walaloo barreessuudhaan kan beekamu. Akkasumas kilipiiwwan garaagaraa irratti daayirektorummaan kan hirmaatu. Hirmaachuu qofaa miti hojiin inni irratti hirmaate immoo baay'ee kan jaallatamummaa gurguddaa kan gonfate tiyaatirri ni barreessaa, taa'aadhaa, diraamaa garaagaraa ni hojjeta jechuudha. Aartist Girmaa Tashoomatu nu waliin jira jechuudha. Har'aan tana istiidiyoo Maayaatti affeeruudhaan hojiiwwan isaa garaagaraa irratti haasa'uuf keessumattuu immoo hojii daayirektiingii kilippiidhaan wal qabatu irratti haasa'uudhaaf as istiidiyoo Maayaatti argamneeti kan jiru. Hanga maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa hayya. Hayyee Girmaa. Baga wal agarreegaa. Baga nagaan nu eegdansinillee. Ulfaadhu galatoomii. Namni hedduun kilippiiwwan garaagaraa daayirekti gochuu yookaan qajeelchuudhaan si beeka. Akkasumattis immoo walaloowwan sirbootaaf ni barreessita. Hojiiwwan beekamanii bahan hedduutu jira jechuudha. Keessumattuu weelleewwan kanaan yoo kaasne. Sanitti deebinaatii ka'umsa kan kee jiiturraa kaanu gumii jiituu. Bareeda. Ka'umsi kiyya gumii jiituuti. Yeroo hedduu dubbadheen jira waan ta'eef. Gumiin kun yeroo sanatti ijoollee dandeettii adda addaa qaban hundasaa walitti fidanii shaakalchisaa turanii inni ijoodhaan gargaaru waan ta'eef yeroo sanatti carraa gaarii ture beekte gumii farra eersii jedhamee gurmoofne iddoo adda addaatti jira wanta akkasii sun. Anis carraa sana argadhee sana jiituutti makamee karaa dhumaataan makamee waan ta'eef yeroo diigamuudhaaf geessu dhibban adda addaa gaafa irra ture yeroo sana harka kiyyatti haftee yeroo sana jiituni carraa sun carraa gaarii ture yeroo sanatti shubbisaan jalqabee dirqama namni gaafa jiituu galu gumii san keessatti maaltu bareeda seeti. Gumii san keessa namni dalagu hundisaa yookaan shubbisaadhaa yookaan immoo weellisaadhaa miti hundasaa gosoota aartii hundasaa yaaluun dirqama. Hunda galeessa ta'uu qaba. Meeshaa muuziqaa akka ati shaakaltu siif eeyyamaa shubbisaa akka shubbistu hin dirqamtaa shubbisa shubbistee isteejitti innaa deebite diraamaa hojjechuun dirqama weellisuun dirqama yookaan immoo sagalee jalaa qabuun isteejii jalatti ho'isuun waan kan hundaa ogummaa hundasaa akka tuttuqtu si gargaara beekte yookaan immoo waloo akkasii fidi jedhamteeti ajamtaa gumii jiituu san keessatti ogummaa kana akka waa barreessuu shubbisuu diraamaa hojjechuu isa kana achitti argadhee jechuudha. Hedduu bareedaadha. Kun muuxannoo bareedaadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko baandii tokko keessatti ogummaadhaan hunda galeessa ta'anii hojjechuun mataansaa bareedaadha. San garuu leenjiidhaan harkattanii seentu moo achuma keessa erga seentan booda shaakaltu? Dura ani sanaan dura waldaan qusannaa maatii jedhamu jira magaalaa kana keessatti afaan Amaaraatiin hojjetu. Achan ture. Achitti immoo meeshaa muuziqaa naaf sirbuus na yaala ture. Sirbu jechuun amma beekta akka dandeettii sirbuu hin qabne yoo san fedhima jiru gaafa namni sirbu laaltituma sirbuu barbaadda malee nan danda'a hin dandeessu namni sin jedhu hin jiru beekte. Dhiibbaan adda addaa waan tureef ani fi Biraan Mul'ataa kan jedhamu amma biiftuu Oromiyaa jira inni achii baaneeti karaa jiitii dhufne jechuudha. Dirqamni garuu waldaa qusannaa maatii ture kan magaalaa kana magaalaa Adaamaa. Achiin jiituu immoo gaafa argu mana barumsatti gaafa gallu Biraanuun jiituun jirtii baree gumiin akkas jedhamu jira naan jee nageesse Biraan Mul'ataan nageesse gama nama Biraanuun oolmaa guddaa naa waleera jechuudha. Weellees yaalaa turtee jechuudha. Yaalaan ture. Garuu hin taane wanta na baasa jedhee yaadatti shubbisa ture shubbisa nan jalqabe achumaan immoo beeksisni baandiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa Urjii Adaamaa kan jedhu beeksisa shubbistoota baasee namoota muraasa ta'anii dorgomne lammaffaa beenanis dorgommii san darbee achiin qaxarame
shubbisaan qaxaramee hojjechaa ture. Booddeerra immoo namni diraamaa hojjetu waan hin jirreef anis fedhiin keessa diraamaa keessa waan tureef carraan adda addaa gaafa argannu waltajjii irratti diraamaa adda addaa dhiyeessuu jalqabne. Achumaan diraamaa barreessuu jalqabee Girmaan barreessu jedhamu jalqabee diraamaan jalqabee tiyaatira immoo leenjii gaggaabaa tiyaatira na argadhe. Anis nan barachuu jalqabee jechuudha tiyaatira. Akkasittanii jalqabe. Hedduu bareedaadha. Hunda galeessummaan jiiturraa eegale suni gara baandii urjii Adaamaatti dhufee dhuunfaa hateefes si fayyadu eegalee jechuudha. Diraamaawwan hedduu ni barreessita. Tiyaatira irrattis taatummaanis ni hirmaattaa walaloo kana ni barreessita. Almost ogummaalee 3-4 si bira jiru jechuudha. Shubbisaan kiliippii shubbistoota jiniin ijoollee carraa argadhee ijoollee wajjin hojjedhe jira. Shubbisa hedduu hojjedheera. Amma akka ammaa dandeettiin ijoolleen amma argaa jirru waan hundaan dandeettii isaanii mul'achaa jiru kana teekinooloojiinis miidiyaan hawaasaa kunis jiraachuu baatus sirboonni amma yeroo sana ani hojjedhe nama biraadhis anuu arguu hin dandeenye beektee barbaade kan dhabee jira sirboonni. Jira miidiyaarra jiru yeroo sana miidiyaarra jiru yuutuubii irratti fe'amee yuutuubii irra hin jiranii barbaadeen dhabee beektee sirboota muraasan argaa dhiyeenya argaa jira namoonni tokko keessan na ergu isa amma argaa jira malee sirboota hedduu xiqqaate sirba 20 ol shubbiseen jira. Kanaati irratti hirmaattee moo shubbisaan? Ajaa'iba! Mee hamma ta'e nu yaadachiisi weellistoota ati waliin hojjette san? Kan eenyu fa'aa irratti hirmaachaa turte jechuudha? Waaritee Furii, Taganee Nagaash, Asaffaa Tashoomaa, Dammatoo kan jedhu Asaffaa Tashoomaa, Jaagamaa Taaddalaa, inni biraa Zinnaash Lolee, sirba Guujii tokkoo fi Gabraa tokko. Abdallaa Huseen. Abdallaa Huseen Saayii Adii fa'aa kan jedhu Shaggooyee. Isqaas immoo Isqaas sirba isaa naaf kootti qashtii koo jedhu Shaggooyee isaa jalqaba inni sirba jalqabaati isaafisi. Ani immoo sirba sana irratti shubbiseen jira. Kan yaadadhu baay'eedha waan ta'eef. Hedduudha yaadadhu isaan. Achi gara barreessummaatti ceetee jechuudha shubbisa dhistee. Amma shubbisa hojjetuumi? Inni hojjedhu garuu osoo shubbisa hojjechaa jiru osoo diraamaa hojjedhaa nan barreessa ture. Diraamaa reediyoo yeroo san FM Finfinnee kan jedhu OBN irratti kan darbaa ture. Galaana Jaalalaa kan jedhu barreessaan ture. Waggaa tokkoof deemaa ture. Garuu osuma hojjedhu shubbisa na hojjedhaa nan barreessas jechuudha yeroo sana. Gaafa shubbisa dhiisi garuu karaa daayirektiingiin jalqabee jechuudha. Daayirektiingiin jalqabee. Achumaan daayirektiingii kana immoo tiyaatira keessatti koorsii muraasa waan barannuuf koorsii tokko waan barannuuf waan xiqqoo nan beekaa. Lammaffaa shubbisa keessaas waan tureef aangilii kaameraa kana fi akkaataa itti waraaban kana xiqqoo argaatuman ture waan ta'eef diraamaa keessas waan tureef immoo kaameraa wajjin turre jechuudha. Kaameraa wajjin waan turreef waan kana barachaa dhufe. Hayyee ati amma daayirektarummaadhaanii amma gaa kilippiin tokko gaafanii fi qophaa'u daayirektiingiin yookaan ogummaan qajeelchummaan kun abbaan kaameraa daayirekti godhu ni jira. Diraamaatik daayirektar kan jennu immoo ni jira akka ogummaatti jechuudha. Oroof kamirra xiyyeeffattaati? Kamirratti hirmaatta baay'inaan? Amma as keessatti beekte aartumti keenya kun wantoota akkasii kana abbaa abbaatti goonee hojjechuudhaaf rakkoo baay'eetu jira. Gaafa kiliippii hojjettu ogeessi meekaappis jira, lookeeshin manaajeriinis jira, piroodakshin manaajeriinis jira, aart daayirektariinis jira. Daayirektarris immoo hojii kan hundasaa maal goonaa sababa ogeessi weellisaan keenya kun artistiin keenya waan kan hundaafuu namoota hunda qacaree akkasumas waan hojjechuu hin dandeenye hundasaa waan uffatti baattaa jechuudha. Waan dandeessu akkaataa saayinsiin jedhu sanatti osoo hin taane akkaatuma aadaatti akkaataa wal gargaarsatti waan hunda baannee deemnaa. Inni kun immoo sirriidha jechuu kootii miti. Aaktingii isaatis kaameraas akkuma beeknu lookeeshinii tokkof deemnee barbaannee piroodakshinis manaajeris taaneetuma hojjennaa jechuudha. Hunduma isaatu baanneetuma deemnaa.
kun immoo agasmara nama deemsaa yookaan immoo karaa injifannootti yookaan immoo hojii aartii jijjiirama aartisti na fidattee ati yaaddu san galmaan si ga'a jennee yoo yaadne galmaan nu ga'u garuu hanqina qabnurraa kan ka'e yookaan ogeessonni hedduun isaanii karaa kanaan hojjetan hin jirreef isa kanas baay'inee deemnee karaa biraatiin immoo hanqinni maallaqaa baajataa waan jiraniif aartistoonni keenya yeroo hedduu dhimma baajataati rakkoon keenya. Kanaaf waan qabnu baajata hin seef goone akka dandeenyetti hojjennaa jechuudha. Hayyeekaa anillee har'aan tana gadi fageenyaan akka haasofnu kan hin barbaadu keessumattuu daayirektiingii kilippii kanaan wal qabatee waan jirudha. Kilippiiwwan keenya namni hundi amma fakkeenyaaf akkuma amma haasee kanatti diraamaatik daayirektariin jira, kaameraa daayirektariin jira. Duchumatti garuu namuu daayirektara ta'a. Kan amma ati akkamitti ilaalta? Dhiibbaan qabu hojii san irratti waan jiru kana akkaniif haasnuun barbaadaa jechuudha. Sirriitti dhiibbaa qaba malee. Dhiibbaa guddaa qaba. Amma akkuma dura siin jedhe dhiibbuun kun akka dhiibbaa qabu osoo beeknu sababa baajata sanaan waan san hunda baatannee deemna malee wanti hunduu akkaataa ogeessa saniin ogummaa sanaan namni itti waa'ee suni aarti daayirektingiinis daayirektarris kaameraa daayirektarris waan ofii qabatee osoo hojjetee hanqinaalee amma viidiyoo keenya irratti mul'atan yookaan immoo akka tasaa uummanni yookaan hawaasni yaada nu kennuu baatus hanqinaalee mul'atan kana gaafa muuziqaan keenya poost ta'u yookaan immoo qilleensarra ooluun nuti ilaallee wayyoo akkas ta'uu qabaata ture silaa jennu kana hanqinaalee kana hanqisannee yaadna beekte. Inni biraa immoo akkaatuma biyyoota birootti sirboonni keenyas ol guddatee yaada. Hanqinaalee gurguddaan irratti uumee jira dhiibbaan irratti uumee jira beekte. Inni kun ifa waan wal gaafannu qabu. Abbummaadhaan namni hundisaa akkaataa ogummaa isaatti hojjetee bareeda ture silaa hanqina keessan guutaa anis hanqina isaan guutaa akkasumas piroodakshinii keenyas ol guddachaa deemaa jechuudha. Kanarratti amma fakkeenyaaf hanqina leecalloo yookaan maallaqaatiin wal qabatuu fi qofa jechuu dandeenya amma yeroo tokko carraa walii laachuu dhabuun kunis ni mul'ata bakka jaamutu jira waan ta'eef. Amma namni tokko waa hunda ifiif dalaguu fedha. Ifiif daayirektara ta'a, ifiif iskiriptii isaa barreessa, ifiif lookeeshin maanaajar ta'a. Nama kaanis warra guddatuuf hiree kennuun kun namoota hirmaachisuun ofitti butuun kun gaariin ta'uu laata kun hin mul'atu waan akkana hambisuu qabna waan jiru kanan kaasuu barbaada. Waan akkasii sirriidha. Akkuma aadaa ta'e wanta dhufaa turedha. Wantuma hundaa ofitti hammannee yoo dandeessellee osoo dandeettii akkasillee qabaattelleen waan san baachuun dirqama sirrii miti beekte. Namaaf carraa kennuu silaa inuma barbaachisa. Namoota nuti carraa kennuuf sun immoo eessa akka jiruu fi eenyu akka ta'e hin beeknu. Ani fakkeenyaaf gama kootiin namoonni akkasii osoo dhufanii na wajjin hojjetan maallaqa rakkoo maallaqaatillee hin jiru. Akkaatuma ta'etti furree karuma ta'een malaanis waliin hojjechuun sidaan aannan barbaadan. Borus ta'eef ta'an namoonni dandeettii akkasii qaban girmaa si wajjin hojjedhee kan yaada jiru taanaan ani baay'een barbaada. San qofa sun ta'an anarraa dhiibbaa guddaa irra beekte. Xiyyeeffannoo ani hojjechuu qabaadhu sana ana burjaajessa. Osoon akkasitti osoon kaameraa bira jiru seetingii isaa lammaffaa itti waraabnu shuutii lammaffaa waraabnu yaadaa jechuudha. Namni waan san naa fixee naa qopheessee na waamu yookaan immoo waan sanaaf reedii godhee ani ogeessa kaameraa wajjin deemee waraabbii qofa jalqabna silaa beekte. Kanaaf annan barbaada. Hanga ammaatti kan hojjechaa turre dogoggoraa yookaan immoo hubannoo dhabuudhaas ta'uu danda'a. Lammaffaa namni jiru inni yaaduu dandeenya beekte. Silaa carraan akkasii namoonni akkasii kun immoo maal gochuu qabaatanii ogummaa akkasii tan qabaa jedhee dhufee na gaafachuu qabaatu ture beekte. Osoo jiraate natti tolaan. Hayyee. Kanumaan wal qabatee hamma yeroo baay'ee namni diraamaa daayirekti godhuu, tiyaatirii daayirekti godhu hone gara kilippiitti hogguun ifi dhufu leenjii tiyaatiraa kana qabaachuu mala. Kilippiin immoo hogguun ifi ilaallu mooroof gara sinimaa kanatti siqa. Hanga hubannaan qabu sanitti jechuudha.
namuutu maal gochuu qaba if goomsuu kanarratti maal gochuu qaba jettee yaadda ati tooftaa kamiin fayyadamteeti amma yeroo ammaa kana kilippiiwwan bahan irratti daayirektarummaan ati irratti hirmaattee hedduu laalla waan ta'eef namoonni kaanillee waan sirraa barachuu qaban waan ta'eef akkamitti tooftaa maali namni fayyadamuu qaba? Inni kun dhugaadha. Tokko ani muuxannoodhaan waan kana fide lammaffaa immoo ogeessonni kaameraa nu bira jiran nurra hubannoo waan qabaniif waan hedduu nu gorsu. Gorsaan nu gorsan immoo viidiyoo adda addaa kan ilaallu nu gorsu. Rakkoolee nuti qabnus nutti himu. Hayyee hedduu bareedaadha. Mee hojiiwwan ati daayirektarummaan irratti hirmaattee muraasa isaanii haa kaasnuti. Waan keessaa dabartan immoo gaggabaabsinee ilaallu laata? Hojiiwwan ani daayirektarummaan hojjedhe hedduudha. Namoonnis kanaan duras dubbadheen jira. Kan immoo sirriitti uummata kana biratti yookaan immoo hojii koo naaf xiqqoo beeksisa jedhee yaade jaalala kan argate ulfaataadha. Jabaadha. Kan caaltu Alamaaraam jechuudha. Kasisaa Tufaa filatamtuu koo kan Ke'ol Jamaree inni biraa immoo Keekiyyaa Badhaadhaa. Warri kun kan jedhu Keekiyyaa Badhaadhaa warri kun kan jedhu natu daayirekti godhe. Abba Caadaa kan jedhu natu daayirekti godhe. Jagamaa Taaddalaa Eelee Sibiilaa kan jedhu sirba san baay'een jaalladha. Natu daayirekti godhe. Jidduu kana immoo sirboota bahan hedduutu jiru. Abdiisaa kan Abdiisaa Siidaa Soorettii koo kan jedhu. Abiddoo Galaan Maalabbaashii kan jedhu. Kadir Ahmad Dammee kan jedhu. Isa kana daayirekti godheen jira. Sirbi immoo baay'ee ani jaalladhuu fi immoo ani itti gammadu chaalenjii hedduu agarree nuti hojjenne sirboonni lamaan tokko Ammarraa Nugusee Waakkattuu kan jedhu baay'een jaalladha sirba sana. Hedduu YouTube irratti hin ilaalamne. Garuu Isqaas Mazammir immoo sirba ajaa'ibaa hojjetee ture. Isa daayirekti goonee yeroo darbe qilleensa irra jira. Sirbi sun rukuttaan isaatis, amalli isaatis, ergaan isaatis aadaa keenyaan ala akkaataa nu baranneetti miti. Sirba saayinsii isaa eegee haala gaariidhaan hojjetame waan ta'eef sirba baay'ee bareedaadha. Yeroo sanatti garuu wanti nuti nu ajaa'ibu inni waraabdaan diratti wantoota nu mudachaa turan jiru. Akka tasaa waan ta'eef daandii irratti baay'ee ho'a qilleensa ani shabatti godheen jira. Ogeessi keenya immoo Kingiraagoo inni qumxaa godhateera. Yoo agartee ta'e iddoo Isqaas makiinarra taa'ee konkolaatarra taa'ee nu duuba deemneetti waraabna beekte. Gimbaalii qabateera inni gimbaalii qabatee gimbaaliidhaan makiinaan fiigaa nutis immoo duuba fiignaa jechuudha. Kan duuba fiignu inni gimbaalii qabateeti ani immoo ispiikarii qabadheetan. Ispiikarii gubbaa kaa'uu hin dandeenyu waan mul'atuuf ispiikarii nan baadhaa. Kingi osoo fiigu surreen raabbuti beekte. Kingi surreen raabbuti. Dirqamni koo konkolaataa fiigaa jira. Isqaas immoo sirbaa jira. Waraabaa jira waan ta'eef waraabbii addaan kutuu hin dandeenyu. Sa'aatiin nu alaa deemeerra dhaabnee deemuu hin dandeenyeef surree kingis qabeen ispiikariis qabeen makiinaa duuba fiignaa jechuudha. Fiigichi sanoo fiigee dandeenyee waan hin fiigneef kophee sanarraa babbaate waan akkasiitu si mudata inni waraabbii beekte wanta siyyaan si mudata haala sana waraabnee sirboota babbareedoo hedduu hojjedheen jira kana fakkaata. Hayyee hedduu namatti tola. Hayyee kan kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru qophii keenyaan waa hedduu irraa hubachaa bashannanaas akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Turtiin keenya itti fufaa nu wajjin ta'an afeerraa hayya. Kan Waakkattuu bira dabarre garuu Waakkattuu fi kan Isqaas kan inni irraanfadhu jetteeti kan Ammarraa. Ammarraalleen sababa roobati haalli yeroo san ture qilleensi naannoo isaanis gaarii miti.
rooban rakkisaa ture baadiyyaa keessa haalli misooma yeroo sana itti waraabne rakkoo adda addaa mudachaa turani. Isa kan yaadannoo qofa osoo hin taane sirbichumallee baay'een jaadha ture beektee miira nuti yeroo sana itti waraabnee fi naannoo baadiyyaa kan akkatti ibsuu akkamitti akka nu ibsine shuutiiwwan fudhatan naannoo baadiyyaa sun manneen naannoo baadiyyaa san jiran kara Jiddaa kana kara Salaalee lafti naannoo sanaa baay'ee bareeda manneen naannoo sanaa baay'ee bareedu uummanni naannoo sana illee baay'ee nu gargaaraa ture waan ta'eef isa kana ammallee fuula koo dura jiru manneen naannoo sanaa osoo yeroo biraas deebi'ee achitti waraabee kan jedhu yaadannoo addaa ta'ee kan yaadu isa kana beekee waakkattuu koo. Anilleen baay'ee hedduutu akkan jaalladhe hojiiwwan ati lameen kana kaaste kana tokko inni haan gara aadaatiin hedduutu akkasiiqa inni Hisqiyaas kun immoo ammayyaadha. Hanga daawwatamuu qabu sanuu hin daawwatamne jeetii yaadanii parsanaalii jechuudha. Garuu hojii bareedaa sadarkaa tokko ol tarkaanfatee kan dalagame atuu sirriitti ibsitee jirta jeetiin yaada. Kan ammarraa san immoo aadaa naannoo san jiru sirriitti waan ibsu takka ni jira waan ta'eef hedduu takka bareedaadha. Kanaan wal qabatee amma sirboota aadaa daayireekti godhuunii fi kan ammayyaa immoo daayireekti godhuun kuni akkami chaalenjiin godhu lameen kana gaafa wal bira qabdee ilaaltu kana haaluma girmuma kanarraa kaanee jechuudha. Amaluma kan kee kanarraa aadaa keessa guddatte kanarraa kaanee. Wanti addaa kan jiru aadaan normaalii aadamu keenya waan ta'eef itti guddannes hin beekna. Wanti hin beekne yoo jiraate immoo fakkeenyaaf godinaalee nuti ittiin guddanne keessatti wantoota jiran yoo jiraatan tokko daayirektarri tokko qorataa ta'uu qabaata. Barreessaa iskiriptii ta'uu qabaata. Yaadolee adda addaa beekuu qabaata. Naannoo haala qilleensaan jiraachuu beekuu qabaata. Haala waliin jireenya uummata sanaa sirriitti beekuu qabaata. Aadaa tokko daayirekti gochuudhaaf yookaan immoo hojjechuudhaaf dura wantoota naannoo sanatti ta'amaa jiran turan kan kaleessaa kanarraa maal fakkaatu isa kan qorachuun dirqama. Iskiriptii keessa gaafa teechistu namoonni gurguddaan jiraatan qorachuun haga tokko qorachuu beekuu. Achi deemtee illee hin qoranne immoo weellisuma sirba sana aadaan naannoo sanaa maal fakkaata kan jedhu qorachuun dirqama wanta hin beekne yoo jiraate. Isa kana akkasitti hojjennaa jechuudha. Kan alatti immoo sirbi viidiyoon yookaan immoo ergaa walaloo sanaa yookaan sirba sanaa waan biraati. Daayirektingii sirba sanaa immoo waan biraa ibsuu danda'a beekte. Yaadichi san keessaa osoo hin beekne waan xiqqaadhaan akkaataa sirba sanii akka ibsuu dandeenya akka mataa namaa galutti salphaa ta'uu qabaata ifa ta'uu qabaata akkasitti ibsuu dandeenya. Waan walaloon jedhu san qofa walaloon waan jedhe lafa kaawwa osoo hin taane waan sitti mul'ate ati waan fakkii kee sammuu keetti fakkii kee sitti uume sana lafa goota jechuudha viidiyoo kee irratti. Walaloonnis fi ergaa biraati daayirektingiinis immoo ergaa biraati. Namni diiteel waan hin laalleef natti fakkaata yeroo tokko beektee malee wanti viidiyoo irra taa'u hedduu isaanii gaafa soota inni ilaallu ergaan isaanii fakkeenyaaf kan Hisqiyaas baay'ee natti gammada dhugaas hin jedha. Akkaataan konkolaataa irratti hoolaa fe'amee deemu sababa mataasaa qaba. Hoolaa san cinaa immoo saaxiniin timaatimii namtichi magaalaa ba'ee deemuutu jira. Gaafa inni harkatti qabee konkolaataa irra ba'u konkolaataa irraa gaafa bu'u akkaataan inni gubbaa ba'ee jedhu suni sanaan booda konkolaataan jalaa gaafa dhaabbattu harreen konkolaataa bira innaa dabartu gaafa Hisqiyaas immoo magaalaa keessaa ba'u namoonni wal qaban walitti bu'an magaalaa ilaalee gaafa inni bira darbu gaafa inni magaalaa keessaa darbu immoo harreen kara magaalaa deemtu inni kun wantoonni akka tasaatti argannee itti fayyadamnus jira wantoonni immoo yaadnee manaa baanus jira waan ta'eef ergaa babbareeda qabu jedhee yaada. Hayyee sirboota ati walaloo isaanii barreessite yookaan walaloodhaan irratti hirmaatte hedduun isaanii daayirektariinis girmaadha. Kana sumatu didee moo namatu dhabamee itti yaada kan daayirekti godhu yeroo baay'ee. Eeyyaan hanga ammaa anuma daayirekti gochaa jira beekte. Silaa kun ta'uu osoo baatee natti tola. Osoo hin danda'e of dura waan kana osoo hin dhaabe natti tola.
maal seete of jaalataa taata beekte yaadni biraa yaadni nama biraa tokkoffaa carraa nama biraatiif carraa kennu dhiisuun kun inni mul'ata waan ta'eef akkaataa ani yaadetti osoo hin taane namtichis immoo yaada haaraa kalaqa ofiiti irratti dabalaa jechuudha. Waloon kiyyas bareeda yoo ta'e yaadni nama saniitis immoo yaada addaati waan ta'eef kan nama biraa waan ta'eef gaafsan viidiyoon isin bareeda yaadichi isin bareeda jechuudha sirbi isin bareeda waan ta'eef isa kanaa miti namti gaafa hundaa yeroo hundaa sirba ofii hojjetu bar nama biraa irraas fudhu kan jedhu maaliif kanaaf bar yaadni keetis wal fakkaachaa deema yaadni harkaa dhumaa deema waan ta'eef osoo danda'e dhiisee natti tola yaada gaarii naa kaaste hanga ammoo hojjechaa ture kan caaltus ulfaataadhaan natti barreesse anumatti daayirekti godhe jabaadhas natti barreesse anuma daayirekti godhe kan biraa sirba abiddoo galaan maal abbaashi jedhu keeyoolojjiin barreessine waloos natti keeyoolojjiin barreessina waloon keessaan qaba jechuudha daayirektingii iskiyya. Inni biraa immoo sirbi dhiyeenya kana gadhiifame kan leencoo guddinaa natti barreesse anuma daayirekti godhe inni kun amaluma ta'eetuma namnis gaafa yeelloo sirraa fudha yaada isaa waan beektu waan ta'eef atumta osoo naa hojjette waan siin jedhuuf malee osoo namni biraa hojjete bareeda natti tola beekte. Kana maaliifin kaase ani ogummaan walitti dhufeenya akka qabu dhugaadha. Namoonni garaagaraa yoo irratti hirmaatan immoo maal ta'a daran bareeda ta'a jechuudha. Namni tokko barreessaa ta'ee daleessaa ta'ee daayirektara ta'ee piroodakshin maanaajara waan hedduu irratti yoo irratti hirmaate baasii san hir'isuu danda'a. Bu'aa qabeessa hin ta'u. Kalariin isaa wal fakkaata dhandhamni isaa wal fakkaata jechuudha. So kan ammoo dhawaataadhaan keessaa bahuun barbaachisaa ta'a jechuumaafiini. Keessaa bahuun dirqama. Kanaaf muuxannoo kan keetirraa amma namoonni hedduun waa sirraa qoddachuudha qaban sirraa barachuu qaban kan hin jedhu keessumattuu weelleewwan ammaan tana bahaa jiran kan bahanis kan fuuldura bahuu deemanis daayirektarummaan kan irratti hirmaatte hedduun isaanii kan babbareedan fudhatamummaa guddaa kan argatan dandeettii daayirektarummaa qofa osoo hin taane ilaalchumti ati of kennitee haalli ittiin hojjettuutu natti fakkaata hangam beekutti jechuudha. Kanarratti wanni ani jettu yoo jiraate muuxannoo ka'ee akka qodduuf hin barbaada. Tokko maaltu jira seeti sababa Adaamaa keessatti magaalli kun durumarraa kan kaate jiddugala aartiiti. Namoonni hedduun isaanii magaalaa kana jiraatu carraa nama walitti dhufeenyaa ni qabda. Inni biraa piroodaakshiniidhaan viidiyoodhaan King Raagootu jira. Namoonni hedduun isaanii karaa King gaafa dhufan namoota wal bartaa. Namoota wal bartan immoo borummoo si bira dhufu jechuudha. Inni biraa Abbuu Istuudiyoonis magaalaa kana jira. Carraa nama wajjin walitti dhufu ni qabda. Gaafa walitti dhuftu immoo kan si dinqisiifatus yookaan immoo ogummaa kee kan jaalatus waa sirraa fudhachuu kan barbaadus si argata. Sababa kanaan walitti dhufnee namoota wajjin hojjenna. Hojiin immoo bahaa jiran ijoollee qaxalee lafaa dhufan kana. Ani immoo gorsin namaa dhaamu yookaan immoo agas marallee beekeetii miti dhaamsa naa biraa gorsa biraas illee nan barbaanne waan ta'eef beekee osoo hin taane tokko dorgomaan ta'a akkasitti mul'adhaa jedhee amala akkasiin qabuuf keessaan. Wanti amala kiyya jedhee yaadu nama gargaaruu qabaadhe nan gargaara. Lammaffaa yoon gargaaruu qabaadhe immoo wanta muraasan gargaaree yookaan immoo waan akkasii godheef hin jira jedhee wanta dhiisuu hin qabu jettee. Hanga dhuma sirbi sun dhumutti akka istiidiyoodhaa bahutti innumaan gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf walaloo barreessuudha taanaan walaloo barreessii kenneefi biraa deemuun biraan nan danda'a ture. Yookaan akka inni istiidiyootti jecha san takka takkaan sirriitti waamee hojjetutti sirbi sun bahee immoo chaanaalii gahutti akka kaamingisunii isaa hojjetee poosterii isaa hojjetamutti nama san nama hordofaa. Maaliif hiriyaan godhaa jechuudha. Hojii kiyya kana keessatti nan dorgomaa nan mul'adhaa osoo hin taane nan hojjedhaa oomisharra hin jira baay'een. Aartiin keenya kun yaa baay'atu yaa oomishamu hundumtuu haa dhufu. Sanaan booda gulaalleen uummanni madaalaa hin gulaalamaa. Of dura abbumtu of laalaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf namni nama laalee sirbu jira.
hiriyaa waan sirbuuf kan sirbu jira. Yookiin immoo hin dandeessa waan jedhameef kan sirbu jira. Dhiibbaa namaatiin jechuudha. Isa kana hin taane dandeettiin isaa taalentii isaa sun dhiibeetuma fidee kan dhufu taanaan innumtuu dorgomaa ta'a waan ta'eef kanaaf ana beekte anis si miidhallee ogummaa akka duratti waan jettu beekte walaloo barreessitee daayirektiinis kan hojjettu taa'ota ana faayidaan qabu baay'ee na miidha waan ta'eef maaliif kaleessa ani shubbisaan ture sanaan booda diraamaa bulchaan ture bulchiinsa magaalaa baandii bulchiinsa magaalaa Damaa bulchaan ture tokkoon akka ani hin baay'ina taasise jechuudha. Daayirektiin sun taane bokan walaloo barreessu sun taane ani tasan barreessuu jalqabe akka namni na beeku malee dandeettii walaloo uumamaan qabaadhee yookaan immoo akkasitti ittiin beekamee sun taane tasa maaf hin yaalle jedhetan yaale malee ani dandeettiin kootis kan ittiin fedhiin kootis borsin hojjedhee kan yaadan diraama barreessuudha fiilmii hojjechuudha waan ta'eef waan akkasiitan yaada beekte. Kanaaf namni dhiibbaa kan gochuu dandeessu ogummaa qabatte sana ciccitee isumaan gaafa hojjettu beekte sanis qabdee sanis qabdee bahuu dhiisuu dandeessaa yookaan immoo saba kanaas waan gaarii gumaachuu dhiisuu dandeessa. Hayyee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa maatii. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru waan qopheessuun sagantaa kanaa Rasheed Tarrafaati. Keessumaan kiyyaarraa immoo aartist Girmaa Tashomadha jechuudha. Muuxannoo isaatiin qoodaa kan jiru waa hedduu irraa hubachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin jaa turtiin keenya ammallee itti fufa. Hayyee manni kun maaliin si haa eegu waan haaraa qabattee dhufuudhaaf wanni yaaddee jira? Abbaanuma yaada kan milkeessu rabbuma yeroo hedduu numa yaadna hojjetamanii lafa ta'anis jiru. Hojiiwwan immoo seriyaal diraamaa ta'an diraamaan TV dhedheeran harka koo jiru. Namoonni na gaafatanis jiru waan ta'eef dhaabbileen na gaafachaa jiranis jiru. Osoo naa ta'ee kara diraamaatti deebi'ee diraama sana hojjechuudhaaf kaayyoon qaba karooras qaba. Bara kana waan akkasii nan jalqabadhee yaada beekte yoo diraamaa dheerallee dadhabe siitkoomii tokko qabadhee karaa yuutuubiinis haa ta'u karaa miidiyaa tiiviitiinis haa ta'u dhufuun koo na godhee yaada. Waan akkasii waan xumuree harkaa qabu waan ta'eef hojiitti galuu qofa. Inni biraa karaa piroodaakshiniitiin waan ofii keetii tokko hojjechuun dirqama qabaachuus dirqama waan ta'eef amma haalli irra jirru namoonni yuutuubiin baay'achaa jira. Ijoolleen keenyalleen dhuunfaa isaatiin sirba isaanii yuutuubii ofii irratti fe'achaa jira dammaqaa jiru jechuudha. Kan dura sirba fe'achuudhaaf nama kadhachaa ture waan ta'eef amma immoo ofitti amanamummaadhaan yuutuubii mataas banachaa jiru waan ta'eef wanti waan ofii kun bareeda beekte waan akkasitti deemuun keenya nu godhee yaada. Hayyee akka maayyiitti wanni dhaammattu yoo jiraate carraadhaan si haala. Wanti dhaammadhu. Wanni naannoo hanqisee illee yoo jiraate jechuudha. Wanti dhaammadhu wanti biraan jiru amma guddina aartii keenyaa kun guddateeraa gaafa jenne namoonni tokko beektee aartii biyya keessaa kana wajjin wal dorgomsiisu. Kun immoo guddateera jedhee yaadne kunis jira. Kun immoo guddanne jedhus jira. Yaada kana immoo wal simsiimsinee uummanni keenya muuziqaan keenya guddate innaa jennu yuutuubii irratti ilaaluu dandeenya beekte. Yookaan immoo hawaasni kun hangam dammaqee uummata keenya aartii kana deeggara. Aartiin kan uummataati jechaa irra waan ta'eef aartistiin maallaqa isaa baasee dadhabee hojjeta waan ta'eef sirboonni biraa gaafa ilaalan biyyoon isaa baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef garuu guddateera kan jennu yoo ta'e uummannis gaafa wajjin guddatudha waan ta'eef abbichi sirbus immoo ilaalchi isaatis wanta gaafa guddatudha. Isa kana uummanni keenya sirboota ba'an osoo ilaalanii yuutuubiiwwan irratti kaffeeman sabiskiraayib osoo godhanii sheer osoo godhanii osoo wal deeggaranii jedhee yaada kanan qabaa. Inni biraa yaadni kiyya lammaffaa gama wanti amma dhufaa jiru beektee awwaardiiwwan garaagaraa kana irratti wanti mul'achaa jiru fedha abbaatiin alatti wantoonni dorgommii dhiyeessan kun jira beektee sirboota
namaa fuudhaniituma dorgommiif dhiyeessu. Yookaan immoo weellisaa guddaa tokko xiqqaa wajjin dorgomsiisu. Inni kun ana akka dhuunfaa kiyyaatti natti hin tolle beekte. Awwaardiin amma biyya keenya keessa jiru yoo guddanne yoo laallate akkuma istaandaardii biyyoota guddatanii sana yaadudha. Sirba tokko fuudhanii maxxansanii irraa fudhatanii dorgomsiisuudhaan osoo hin taane abbichas gaafatanii mallatteessanii fedha qabdaa fedha hin qabu ta'e fedha hin qabudha. Fedha isaa malee wanti maxxansanii dorgomsiisan kun namoota hedduus mufachiisaa waan ta'eef ana akka kootitti osoo wanti kun sirraa natti tola. Maal seete osoo hin beeksisi dorgomsiisanii osoo hin beekne ulaagaalee sana ala immoo si kuffisan beekte. Osoo sirbilleen looga saniin hin madaalle ta'ee dorgommii ala ta'e haa ta'u. Sirbumti gaadheettee ati eegdu fedha abbaatiin ala osoo namtichi hin beekin dorgomsanii osoo namtichi hin beekin immoo hojiirra dorgommii irraa hambisa waan ta'eef fedha abbaatiin osoo ta'e waan hundisaa aartiin keessan guddata namtichis immoo itti gammada namoonni wajjin dorgomu sunis adda bahanii ulaagaalee dorgommii sanaan osoo akkasitti hojjetamee bareedee yaada kan qabeete waa'ee awwaarree natti komii waan hin qabuufan. Yaada gaariidha. Ifaa fi ulaagaa ifaa ta'een dorgomuu qaba. Abbichillee beekuu qabaadha. Wanni ati kaaste bareedaadha. Gaa qaamni dhimmi ilaallatu konni warri awwaardii qopheessu nima dhagaan jeetiin abdii godha. Maal seetan akkas jedheef egaa guddina kan yaadnu ta'e jijjiirama akka dhufu egaa kan barbaadnu ta'e jijjiirama aartii keessatti finna egaa ta'e amma piroodaashiniin keenya baay'ee guddateera yeroo bara kana beekte yeroo kana sirboonni keenya ba'an lammaffaa aartistiinis of qopheessuu jalqabeera sirboonni ba'ama ba'anis piroodaashiniin isaanii guddachaa jira. Sirba akkuma isaan wanti jijjiirama tokkoffaa jijjiirama nuti aartii keenya irratti fidaa jedhu kana namni tokko calliseetu yuutuub irraa fuudhee akkuma qoosaatti fuudhee dorgomsiisee sanaan booda immoo dorgommii ala gaafa taasisan hamilee wallisaa sanaa aartist sanaa gaariin ta'u waan ta'eef wanni kun sirraa'uu qaba jedhee waan yaadeef akkas jedhu beekte jijjiirama qabaatu bakka. Yaada gaarii kaaste. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa turtan sagantaa Maayaatii kan ture sagantaan kun maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan qophaa'eeti kan isiniif dhiyaachaa ture turtii taasisnee nu hedduu irraa akka warraa hubattan girmaata shoomarraa abdii guddaadhaan qaba hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jechuu kiyyaan tura yuutuubii Maayaa TV Shoo laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Dhaabbileen garaagaraa nu wajjin taatanii hojjechuudhaaf fedhii kan qabdan immoo karaa toora bilbilaa kiyyaa 0911969314 nu argachuu dandeessanii waliin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Galatooma hamma torbaanitti torban gaarii isiniif haa ta'u.